Akkasumalee caaltu barumsa kana hin haleeltamoo si haleelaa jira? Maanna haleelanan haleela malee. Siif Rabbi wajjiniin kana yaadu argadhe. Barumsi tulfaatu jira yoo jiraatu nagaaf. Eeyyee xiqqoo ishee irra gannatti tulfaata. Mee sanatti argisiisime. Naagaleer galatoom akkuma hojiidhaan dhufteen afaan si gogsee miti buna si danfisu galatoom caartuu hin barbaadu. Caaltuu gidduu kana fanfannee ba'uun kono kanaaf mana eegaa barumsa keessan dagate. Maal nagaa miti? Naguma damman hordofu tokkotu jira. Atitti fufumee achi bayyeen qilleessa fudhadhee dhufa. Caaltuun dooktara ta'uu qabdi. Barsiistuu. Lakki. Haadha seeraa eeyyeen haadha seeraa taatee seera gadhee dubartoota irratti kufan irraa qolachuu. Maal mucaan kun fuudhi deema harmeen onan deema. Maal ammoo na iddeetuun argin deemtamoo? Ijoolleen koo qophaa jiru. Obsi kaanii dhufaati. Nu dhufe kun umriin isaa dheeraadha. Alaan dhuftee? Maal dubbista? Kitaaba tokko kan turedha. San dubbista siin kenna. Kam olteera? Akkam oolte garbicha ko? Simboo. Dames. Gaashaan akkasiin ooluuti. Akkam? Yaala. Akkam? Yaala. Eeyyama akkas turte. Uummata achi dhaabbatu yoo laalte wantuma biyya gadhiisaa deemaa jedha fakkaata. Yeroo mooraasan keessaa bahu magaala keessatti nama wantan argu natti fakkaata. Isaan keessaa tokko ta'uu keen dagatte? Maarree. Maarree ilma koo sodaatteef milkoofte? Yaabbaatu muradhee nuuf. Moo kan irraa hafedha. Kun milkaa'u maaliti? Yeroo inni biyyarraa fagaatu uummata afaan isaan beekneef nyaata isaan beekne gidduu dhaquudhaaf yommuu inni karaa ciratu. Kun milkaa'u maaliti? Harma. Uumaa yaadan. Waan hundaaf ayyaanni keessan na duukaa jira. Kanuma yoom deemta garuu? Kana booda yeroo xinnoon qaba Simboo. Baadiyyaa keessa baatee Finfinnee qaxxaamurtee Ameerikaa galuuf egaa gurba. Waa'ee baadiyyaa kana dhiisee Simboo. Maal sin uffisiiseera? Maal na uffisiisaa raanni isaatu waan na dandeessisu natti fakkaatu. Hanga kanatti jaalatee jechuudha. Kan akka baadiyyaa isa jira jetteeti abbaa. Qilleensa qulqulluu hafuura baafachaa waan dheedhi nyaachaa. Uummata garraamii hamaa namarratti yaadne kana keessa jiraachuun maal dhibbama jetteeti abbaa. Akkas jaallattee taanaan akkamitti dhiistee biyyaan baadiyyaaf qophooftere? Harmee asirratti wanta nuuf jaalladhu natti fakkaata. Haa ta'u malee garuu ogummaa koo kana irratti ogummaa dabaladhee uummata koo kana tajaajiluuf abdii guddaan qaba. Waaqayyo si haa gargaaru. Erga mana eeganii sareedhaa qoricha jedhamtire kana deemtu biyya ormaa deemta. Kan deemtus barumsaaf
ogummaa kee ogummaa irratti dabalattee beekumsa kee xumurtee gaafa deebitu uummata kee kana akka tajaajiltu Waaqayyo si haa gargaaru. Gooftaan si faana ta'u. Abbaa mucaan ani barsiisu tokko jirti. Kawaan nyaataa naaf qopheessita. Qophaa ishee achitti dhiisee dhufu wanta natti ulfaateef fideen dhufaa mana barumsaa barbaadeef. Harmees immoo hojii ni gargaarti. Maal rakkoo qabaree fidii kottu ani hoomworkii koo jedheen si eega. Thank you, Captain. Jarri qoosutti kaanii maarame. Qoosaan isaanii dhumetteetiin intala qoosaan. Jedhimee nan deema. Wala garraan akka daa'imaa qoosaa oolusan. Jedhi ijoollee naa dubbisi. Haa ta'u. Jaarti sin gaggeechaafachu. Sheesi. Dhageessaa mee waan naan jedhu. Ani quxisuu keeti. Maal intala kootis jaarsaan jettuuni. Dhugaa keetti. Simboo jaarsa keetti nagaanaa. Tole. Ijoollee keessa naa dubbadhu. Haa ta'u. Nada. Rabbirraa kan kee deebiin ture kan koo qalbiin si waliin qaarite maarree kan koo malli maali siin immoo gufuu maanna dura kaa'ee laata rabbi. Rabbirraa akkam Fayyaadha? naguma fayyaa galata Waaqayyo Nagumaam? nagaa galata Rabbi. Maal naguma minii maaf akkana turte? Naguma wannan deemeef xinnoo na turse malee caaltu. Caaltu. Oo. Kusni jechoota kun si gargaaraatti fayyadamu. Galatoomi. Ati garuu anaaf nama gaariidha. Jechaan ittiin si galateeffadhuun qabu. Yoo amman rakkatti illee barumsa kenneessin. Maaliifan isa? Siif rabbiin qaba'u. Waanuma fedheefuuf jecha kana sammuutti qabadhu. Waan dhufuun beekamu. Meeqa bachaa na eeggara waajiraa kana ga'een dhufa. Tole. Maal qabu osoo kun kan ofii ta'e ni fayyita yaaniitiisa. Rabbirraa fayyaa keetii nagaadhaa nagaa taa'ee kamaaloo. Dhiifama guddaa yeroo naa kenname irra dabarsee turuu koof. Waa miti maal garuu naguma mini? Naguma waan biraan isinitti himsaniif. Akkamsii ta'eeranni? Naadmeeraa yuunivarsiitii iskoolarichi naaf kenne akka hin dafee achi gooxalaanaa barreesseera. Kanaaf meeshaan harkiroon harkaa fuudhaan. Kan meeshaalee rakkina maalii qaba jetteeti? Nama hojii isaa kabaju. Uummata isaatiif nama dhiyeenyatti dhukkubsatu biraa dhabuun keenya garuu nuuf gadda cimaadha. Anis yeroo dhafillee haa ta'u uummata naannoo kanaa adda ba'uun koo keessa koo nama deessa. Maamiti jedhi Rabbirraa. Gaaf tokko geggeessaa siif goona. Tole gaa nama gaafa siinoo taas. Nagaatti. Obbo Dirriba. Furtuun kun kan mana kooti. Yoo isinii danda'ame meeshaa gara Finfinneetti naa keessa. Tole sifan ergama. Rakkina maalii jiratti? Nama hojii isaaf du'a akkasii yeroo nu keessaa deemuu fi nama gaarummaan isaa yaadannoo bara baraanuuf ta'u kan yaadannoo kenninee fi geggeessuu qabna.